maakiin nikhaa godhattee nu dhoksitee jirti jechuudha. Nuti garuu lafa linneen eeyyuu barbaannee finnee isiniin gahaa jirra jechuudha. Keessumaa namoonni baay'een ibsishaaf maakii wal fuudhuuf waliin fuudhan irratti wallaahi namoota hedduutu maallaqa wal qabsiisee jira jechuudha. Sanaan wal qabatee waan isinitti immoo barbaadu takka jira. Akkasuma immoo maakiin sababa maaliif waan kana namootatti himuu yookiin beeksisuu akka hin barbaannes isiniif qoonna jechuudha. Maarii yookiin gatii nikhaa maakii maal fudhattee maaltu isheef mala warri jettanii dhiphachaa jirtanis sinii qooduun kiyya hin oolu laayikii gochuun haga dhumaatti daawwadhaa isiniin jechuu barbaada. Wanti na dhibe keessaa namoonni feemesii gurguddaan jechuudha. Ibsishaaf maakii wal fuudhuuf walii hin fuudhan irratti wallaahi namoota maallaqa doolaara 1000 takkafaa wal qabsiisanii jirantu jiru jechuudha. Eeda galgala yeroo namoonni hedduun dubbatan dhagayeetiin ture jechuudha. Ibsishaaf maakii yoo fuudhe doolaara 1000 takkan sii kennaa. Tokko immoo fuudhuu qaba hin dhiisu akkanatti wal qabsiisaniitu doolaara sanarratti wal eeggatutti jiran jechuudha. Viidiyoon kun biyyarraa waraabamee gadhiifamuu jira. Namni viidiyoo kana waraabee gadhiisuutti jirullee ibsishaaf maakii jedhee gadhiisuu jira jechuudha. Yaa'u kanarratti namni takka nikhaa godhadheera jedhee dirqama gadi bahee haasa'uu hin qabu. Garuu erga namni beeku ta'ee namni takka waan isaan godhan takka jala deemee hordofee miidiyaatti ni gadi baasa jechuudha. Osuma isaan dhoksuu barbaadanii dhokatuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu maakiin cidha mitillee jechuudha. Nikhaa mitillee jettu nikhaa akka ta'e nuti asitti argaa jirra jechuudha. Namni cidha dhaqee isheen cidha namaa dhaqee jetti. Namni takka zalgii namaa dhaqee akkamittiin bakka kanan taamu jechuudha. Gaafa zalgii namaa dhaqanii teessumarra ta'anii jechuudha. Akka Oromoon namni nikhaa yoo godhachuu dhaqee bakka teessuma kana ta'an isiniin jechuu barbaada. Inni tokkoffaa inni lammaffaa immoo jechuudha. Mucayyoon takka ibsishaan hammatee taa'utti jiru mucaa uffata aadaa Harargeetiin faayamtee jirtudha jechuudha. Walumaa galatti namni takka nikhaa godhachaa jira jedhee dubbatus baatu nikhaan isaanii yoo godhame gaafa cidhaa immoo nama afeeruun isaanii waan hin oollee fi bakka lamatti nu rakkisuu waan hin barbaanneef isin jechuu barbaada. Asumaan warroonni immoo maallaqa qabsiiftanii jirtan baga gammaddanii warri nyaatamtan isin jechuun barbaada. Sababiin isaa namni takka qo'i isin akkamittiin maakiin yoo ibsishaa fuudhe birrii 1000 takka yoo dhiise 1000 takka jettanii akkamittiin maallaqa keessan nyaatamtan. Bultii nama kan ijaaru rabbi kan immoo bishaaniif midhaan nama wal biraa fixullee rabbi waan ta'eef maallaqa keessaniin taphattanii jirtan jireenya namaa keessa galtanii jirtanii isin jechuu barbaadeetanii Enna anaka kootiti jechuudha amma gaafa maakii fi ibsishaa wal fuudhan doolaara takka lama isheen asirraa argadduun leenca lama irra baasuun qaba jedheetiin mudhii kiyya hidhadhee jabaachuu jira jechuudha. Keessuma gaafa nikaa isaaniillee taatu leenca takka biteetiin gaafa zalgii isaanii leenca takka bita jedheetiin jira jechuudha. Sababiin isaa nama gargaaru dhabee qabaadhee osoo hin taane sababa namoonni hedduun akkasitti ol fuudhuuf waliin fuudhan irratti doolaara 1000 takka wal qabsiisutti jiran kanatu miira keessa nagalchee jira jechuudha. Enna amma yaada kee jijjiirreetiin jira jechuudha. Sababiin isaa akkamitti nikhaan dhoksanii godhatanii ani leenca kiyya yookiin haadiyaan qopheesse sana kennuu hin qabu jeetiin ofitti maa jira. Namoonni ganda maakiitti dhalatan keessumaa ijoolleen ganda isheetii kutaa takka ta'an jechuudha. Akka ibsishaan maakii dhiisuuf jecha viidiyoo qullaa barbaadanii shooppii hojjetanii nama maakii fakkaattu tokkoffaa ka viidiyoo qabdu fidanii jechuudha. Miidiyaa irratti maxxansanii turan. Kana jechuun ibsishaaf maakii wal biratti arguu warra hin dandeenye warra zulmii jira jechuudha. Wallahi namoonni akkasii kun hedduu takka na aarsu jechuudha. Akkasuma feemesii ta'anii ka'anii jechuun namni takka fooloo hedduu qabaateef beekan jedhamu. Amma namni keenya ka fooloo hedduu qabu irra hedduun isaa wallaalaadha jechuudha. Kan nama arrabseeffammaseedha. Kun immoo murteessaa miti. Fooloo hedduu qabaateef namni takka beekan hin jedhamu. Garuu namoota fooloo 500 qaban fooloo 300 qabantu doolaara 1000 takka wal qabsiisanii jiran jechuudha. Haguma kana baqa waan jabaa wayiitti fakkaatenaan jechuudha. So ani immoo sababa isaan illikii yookiin namoonni akkasitti waltii isaan jibban kun akka isaan lafa laalan yookiin immoo akka isaan ittuma garaachi isaanii dhukkubsatuuf hojiitti jijjiiranii agarsiisuu isaaniif jecha haadiyyaa qopheesseetiin ture jechuudha. Kan ittaanu maakiin birrii maakiin gatii maarii yookiin gatii nikhaa osoo akka garaa kiyya taate konkolaataa takka fudhatu qabdi jedheetiin yaada jechuudha. Konkolaataa takka yookiin bakka yooma xiqqaate atau ishi bakka birrii 500 jedheetiin isaa sababiin isaa maakiin kan nama takka qofaa miti kan uummataati bakka Oromoo hundatu jaallata waan ta'eef akkuma isheen nama hundaan jaallatamtutti waan namni jaallatu waan namni itti gammadu waan guddaa takka gochuu qaba jedheetiin murteessee ture jechuudha. Leevii takka irratti jechuudha nama biyya isaaniitti bilbilanii
jedhaniitu gatii maarii maal fudhatte maakiin jedhanii kan namni wal gaafatu nagahee jechuudha. Wallahi namni sun nama follow hedduu qabudha. Gatii maarii immoo maal kennaniif akka aadaa argeetti nama jedhee gaafatu wayii dhagahee garuu rikaardiin goone birrii 12,000 kennanii jedhee ture namni sun jechuudha. Wallahi garuu waan kana shira godhaniitu sobanii walitti dawwalan malee birrii 12,000 gatii maarii jechuun kijiba jechuudha. Sababiin isaa nuti iyyuu birrii 12,000 fudhanne jechuudha. Walii galee ka jaarsi keenya Saawudii jiru iyyuu nuti birrii 12,000 fudhanne isaa wal dachaa fudhanne isiniin jechuu barbaadeetani innaa asumaan waan jechuu barbaade kun zalgiidha malee nikhaa miti jettee jirti maakiin garuu nuti amanaan jiru sababiin isaa namoonni hedduun viidiyoo kana yeroo gadhiisanitti jechuudha ibsishaaf maakii jedhanii biyyarraa waraabanii gadhiisutti jiran jechuudha. Akkasuma ibsishaan erga badee yookiin onlaayinii irraa ba'ee turee jira jechuudha. Kana jechuun ka gurbaan warra soddaajiin tahaa jira yeroo itti laayivii seenu yeroo itti as ba'ee viidiyoo nuuf hojjetu waan dhabeefi nuti immoo jala gallee qorannee barree jira jechuudha. Maburuk maakii ibsishaa kan jedhu kana wallahi natu irratti barreesse miti warruma biyyaa waraabee gadhiisaa jirutu viidiyoo kana irratti waraabee gadhiisaa jira irratti barreessee gadhiisaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana gaabboltiin miidiyaa irratti gabbaate baay'ee gaarii miti ija namaan tunu seenaa waan hunda namatti maa'uluun gaarii miti jedhanii dhokfachuun baay'ee bareedaadha. Gobos siniif hin caara karaa kana maaliif namni baqa ustaazii fi booniyyee ilaaleeyyuu wallahi jaarsaaf jaartii dheedhee miidiyaa irratti gadi ba'ee suuraa waliif maxxansuu baay'ee takka yaaddaa jechuudha. Akkanatti wal faarsanii wal jaallatanii wal ho'isanii ka'anii miidiyaa irratti sadeen walii kanii jechuudha. Nu dhiphisanii ofiis dhiphatanii waan meeqas gadi baasanii ka'aniitu haala kanaan isaan akkas ta'anii innaa akkasii isiniin jechuu barbaadaa warroonni ibsishaaf maakii wal fuudhuuf waliin fuudhan irratti maallaqa qabsiiftanii baay'ee gowwoomtanii gama kiyyaan sababiin isaa maakiin caban qabdu bal'aa miti. Ibsishaatti heerumuuf wanti itti irra ta'e jiru. Ibsishaanis beekaa ilma Oromoo gurbaa qaxaleedha. Innaa dhiirtii Oromoo wallahi dhedheertuu babbareedduu kana shamarran Oromoos babbareedduu kana yoo ol fuudhanis ooma isaan lachuu waliif ta'u walirraa deemu. Diddiimoo kana jechuudha mucaan isaan gidduutti dhalattuma faranjii ta'uu hin ooltu. Goroonni bultii namaatti inaaftanii maallaqa keessan qabsiiftanii qoricha garaachaa bitadhaa mana kaadhaa isiniin jechuu barbaadee tana sumane. Wallahi jireenya namaa keessa galuun gaarii miti. Nuni warri yuutuubii kun ajandaa namaa jala deemnee gabaasuun nuuf miidiyaadha waan ta'eef kan keenya nama dhibuu hin qabu sababiin isaa silumaa nuti ajandaa gabaasuuf yookiin immoo wanta miidiyaa irratti ta'e takka finnee isinitti mul'isuuf isin agarsiisuuf jecha yuutuuba banannee bira teenya. Yuutuuba bilbila keenya irratti baannee sim jennee teenya yoo ta'e gaarii miti waa gabaasuudha gaheen keenya horaa bulaa deebanaa laayikii godhaa rabbi kan dhugaa taasisu.